Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya. Arraan tana viidiyoo dheeraa istoorii feesbuukaa keenya irratti akkamitti itti hidhachuu dandeenya, haala kamiin viidiyoo dheeraa duraan karaa feesbuukaatiin jechuu sekondii 26 qofa nuu fayyama. Sanii ol daqiiqa tokko ol viidiyoo dheeraa haala kamiin istoorii feesbuukaa keenya irratti hidhachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Warri YouTube channel kiyya subscribe naaf godhin please Oromoo ko. YouTube channel kiyya maqaan isaa Free Oro app ya. Jala dheeytanii search gootanii subscribe akka naaf gootan asumaan kabajaan isin gaafadhaa jechuudha. Karaa barnootaatti yeroo deebinu viidiyoo dheeraa feesbuukaa istoorii feesbuukaa irratti hidhachuudhaaf meseenjera keessaan fayyadamuu qabna. Meseenjera irratti meseenjera kana seenaa jalqaba jechuudha. Viidiyoo dheeraa istoorii irratti gadhiifachuudhaaf meseenjera kanarratti yeroo takka gattu'ina san booda haala kanaan eeganuuf booda maquma namaa kan barbaadan irra dhoyitanii akka nama saniif erguu deemu jechuudha. Anuma fakkeenyaaf baalabeestii kanarrattidha. Isa kanarrattidha. San booda maal goona asirra dhoyinaa jechuudha. Gaalaarii keessaa viidiyoo san fudhachuudhaaf achirra dhoyina jechuudha. Haala mara takka irratti kan tuqa. San booda haala kanaan gaalaarii keessee eega isin galche booda irra gaxooftanii viidiyoo gadhiifachuu barbaadanii jechuudha. Viidiyoo san anuma fakkeenyaaf raayyaa kana gadhiifachuu barbaadaa jennu. Raayyaa kun daqiiqaa 2 fi sekondii 50 isa kanarratti yeroo takkaaf gattu'a. San booda haala kanaan naaf fida seendii fi idiit bakka jedhu fide jechuudha. Seendii kanarratti hin dhoytan. Seendii kanaa miti kanarratti seendii jechuun isaaniif erguudha. Seendii osoo hin ta'in idiit gootuu jechuudha. Idiit irra dhoytu haala kanaan eegeesiniif dhiifama. Haala kanaan eegeesiniif fide booda kana tuuxanii jechuudha. Noola yoo istoorii kajoo kanarratti yeroo tokko gattu hiitanii yoo istoorii irratti tuqamu haala kanaan ammaan tana aad godha jechuudha. Haala kanaan adii tana tuqa. Khalaas amma xumurtanii jirtanii jechuudha. Amma karaa istoorii feesbuukaatiin deemnee ilaalla. Xiqqoo eega turree booda amma karaa feesbuukaa deemnee ilaallu feesbuuka keenya keessa dhayina. Feesbuuka keenya keessa dhayina. Honoora asitti nuu dhufee jira jechuudha. Asitti nuu dhufee jira. Daqiiqaa dheeraa irratti gadhiifannee jechuudha. Egaa barnoonni keenya kanarraan tanaa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatii wal deebinutti viidiyoon yoo isinitti tole laayik sabskiraayib naaf godhaa. Galatooma isin jedhaa ulfaadhaa.